nama isaaf hojjetu quban qabu. Kan wanti arge yeroo dhufutti wanta illee mootummaa rifaasisee yoo shaniin asiin korkor jette kan isaan rifatanii warra asiin Jawaar kee wanti isaan rifatanii fi otoo caasaa ijaarratanii qabaatanii nama hin tuffatan ta'anii nama ijaarratanii qabaatanii beeziin isaanii jabaatee wanti kam yootti dhufellee hin sodaachisu hin raasu hin naasisu. Rakkoon badhaadhinaanni guddaan gara fuulduraatti illee ganaasee qaxaqqatu caasaan qabdu. Dhaabni kamuu caasaan qabu taanaan aluma miidiyaa irraa korkor jedhee akkuma yeroo OMN saaxaa jedhee caasaatu hin jiru. Abbaan barbaade YouTube irratti yaaduma isaa footoo kaasee erga malee uummata ijaaree caasaan qabu. Warri abaa'oo hamma tokko durirraa caasaa kana ijaarratanii dur yeroo bara 2005 kaasanii warri Daawud faa maal faa durin ijaaru. Dargaggoochi keessatti deemanii maal jedhan innammaa caasaan baay'ee hin jiru. Wantumti Oromoodhaan hoogganamu hundi caasaan jedhamu hin jiru. Caasaan qabu. Caasaa jechuun beektinni afaan Oromootiin. Amma gara biyya ifaatti gaafan isinii dhufu gaafa Jawaar Mohammadii kitaaba kana baasatee caatii qaamanii fottoosaa haasaa warri deeggartan hin sodaatinaa. Maaliifi namni yoo dhukkuba himateetu qorichatti argata. Caatii qaamanii kitaaba barreessa maaliidha jedhee Jawaariin qeequurraa utuu dhuguma jinees smart ta'e jibbiinsaan igoodhaan hundumti keessan hin guutamne ta'e Jawaar kitaaba barreesse studio antini bakka addaraashan itti dhaqee gurguratu welcome jedhee ajajee kottaarraa bitaadhee karaa yoo agarsiise abiyyiin karaa ittiin warri Oromiyaa irraayis jibbiinsaan Jawaariin bornuurraa furataanuu dhiibaa ittee jibbamtu suni kottaa hidhanii addaraasha isaa qopheessanii fi maal jedhanii uummanni Oromoo maal shakka beektu namtittii kanaa biyyi torii kenne just about siyaasi dirty gameidha xaba sammoota jechuudha. Abiyyi kanatu kitaabayyuu barreessisiisee harka lafa jalaatiin wajjin jiraadha shakkiidha baqa. So maal ta'a gabaan Jawaarii akkasittiin toppin rukutu ture. Abiyyiidha fuudhee kan fuudhee tumaayitti ol tokkose jechuudha. Jibbiin sarraa kan keedha kan isaan gadi ba'anii akkas jedhee maal jedhee Jawaariin sareedha Jawaariin maaloodha warra Oromiyaa irraa immoo tokkoon keessan maqaa si waamuun barbaadu malee gabbaatanii warri dabballootni kaadiriin Jawaariin arrabsitanii xinneessitanii gadi buustanii maal jettanii more value warroota jaallatu warroota ukkaamsatee qabu warroota gandaan deemu akka isaan kaka'anii Jawaariin deeggaran akka gootanidha. Jawaariin akka isaan fuudhanii lafanni hin jirre ol ka'an. Kun kan gochisiise badhaadhina. Especially dabballoota warra ani video akkasii waraabee namni na arrabse maaltu jira beektu badhaadhina keessa. An video akkasii moo namarratti waraabameen arrabsame ittiin lafa xinnoo tokko argachuuf ittiin nagaa warra olaantaa jala dubbisuudhaaf screenshot godhatanii maal godhanii warra Jawaariin arrabsine namni akka jedheen warrabse jedhanii gabaattiin kaafatan warra akkasii jira. Warra Oromiyaadhaaf biyyaaf hojjetu otoo hin taane Jawaariin arrabsuun akka hojiitti warra banateetu isa jala bu'ee maaloo kee jinnii kee insii kee akkasuma immoo warri bakka gurguddaarra jiran maqaa keessanii nama mallee warra ciccimoo jechuudha isaanis gadi ba'anii warratti boozonee warratti biyya alaa teessuuti ziniira Jawaariin hojiin hojjetes kireeditii kennuuf hin dirqama OPDO keessa jira badhaadhina keessa jira kireeditii kennuuf hin dirqama wanta tuffatan uummanni Oromoo haqa dhugaa jiru ijaan ilaala lalachuu keessan ijoollee isaati iddoo ta'eef eenyu hammam hojjete eenyutu maal hojjete hattuu jettanis isan natees hin beeka isan hojjetes hin beeka uummanni Oromoo humna dhabee baasee dubbisuu dhabe maleessa hattuus jechuun kan keessan hin ilaallatu xinneessuunis isin hin ilaallatu yoo dandeessan dabballoota keessa warri badhaadhinaa maal gootu warri birri kuma baajetii baaftanii ijoollee lafa lafii hiriirsitanii isa tokko lafa laattanii isa tokko mana laattanii isa tokko waa kennitanii yookiin waama tokko you know waan goggootan beektu miti akkuma walitti dhidhiyaattanii walii gootan sanaani maalii dhabeeta waan hojjenne nuuna gadaa waan hojiirra oolshine uummataaf nu dhiyeessaa waan nu hojjenne agarsiisaa dandeettii keenya ibsa nuu kennaa dirqama nama arrabsuun barbaachisu. Nama ajajjanii namarratti bobbaatini Jawaaritti zaatessa jarma mana sagaagaltuu gootani siyaasi biyya tarka keessa hin jiraga Jawaariin arrabsuu wanti si Jawaariin ni Jawaariin jaallatu udduu sharmuxaa biyya inni biyya jaallatu udduu maalee Jawaari zaatessa mana sagaagaltuu mana bunaa si machooftuu gootani ani nan salfadha shame on you guys dhugaa warri kaabineen abiyyiisi warri kan Jawaaris an dhugaa iddoo keessaniin salfadha iddoo keessan lafa of kaa'u dhabe
utume awwaanin godhuun qabatee akka ittiin akka gommaa tanaffisiisin haasaa isin jechuun mootu na hanqata. So kanaaf iyyuu warri Abiyyi deeggartanis Abiyyi amma hiriira nagaa yaa waaqayyoo ko hiriira nagaa Abiyyi deeggaruudhaaf uummanni bee akkaataa isin uummata itti baastan ni been. Ummata maal godhaa jedhaa maaltu ummata joorse maal bushaa isaa nagadate ummata waan nyaatu dhabe ittiin jiraachuu dhabe haa hojjetatee mana isaa keessa akka jiraatu hiriira baa jettanii footoo baasistanii maal du'aadha argaa jiru miidiyaa irratti waan isin hojjettan dirqama deeggaraa fi dhiisaan hin qabu filmaanni gaba dhufe yoo isin jaallate isin filmada kottaa deeggarsa nuu godhaa maaltu sirriifachiise isin watawachiise badhaadhiin maaltu wayyaa isin buusise yoo dhuguma hojjetaa jirtu ta'e maaltu isin yaaddeesse maaltu Jawaarii masin sodaachisa. Ani dhugaamni isin jedha Jawaarii hin deeggaru eenyuun hin deeggaru. Nama tokko duukaan jiru. Garuu badhaabumtee ani deeggaraa buxxannaa waggaa 6-7 sodaattu akkasii ta'usee waanuma akkasii ta'usee nan of na jibbisiise. Hiriira ummana gabaroota ummata biyya Baaleerraa, Arsiirraa, Gandarraa maaltu hiriira namni hojjetu meeshaa qofaatu advertaayizii baay'eessa. Meeshaa gatiin qabnetu advertaayizii qaba. Meeshaa namni bitachuun barbaanne meeshaa humna hin qabne TV warra biyya laan argitu meeshaa yeroo hundaa amma advertaayizii godhanii meeshaa quality hin qabne. Meeshaan quality qabu namni advertaayizii godhu namni si dhaqee abbaa birrii qabutu gatii isaatii bakka isaa beennaan dhaqee taa godhee bitata. Maa meeshaa gatii hin qabne of gootu. Uummata gabaree har'a nyaatee buluu dadhabee jireenyatti qaalee gibira baasuun wanti hundumaan itti hammaatee olii gadi ta'ee rakkatee jiru maal gochuu hiriira baasuu jirtu. Filmaata irratti dhufee isin filatee isin dabarsa jabina keessan agarsiisuu kaabinee hattuu dhaqee jaartolii reebsisuu dhiisee milishaa ganda keessa deemsisee uummata miichisiisuu dhiisee hojjeta caasaa hin qabdan ijaaramtanii utuu akkuma sila jalqaba irratti jedhe caasaa qabaattanii gabareen maaltu galiin galaa jira maaltu hojjetaa jira meeqatu kaffalamaa jira gibirri mootummaarraa yoo 10,000 jedhee bee gibirra maka'ee jedhan kun warrattiin gadi 30 fuuti. Wartiin gadi kana quban qabunni sistamiin asii gadi ba'u gubbaadhaa ba'uu fi asii kaabineen gootu tokko miti. Tu caasaa qabaatanii wal ijaartanii jiraatanii gibiran nutti kee jedhee uummanni isin irratti duulan ban. Kana nu godhee namni isin irratti hin ka'u. Namni immoo hiriira bayii jettaniis sagalee nuu ta'e jettaniis affantaniis waan barbaaddan gootaniis guyyaa tokko isinitti ka'uunsaan hafu. Hojiidhaan utuu duukaa dhaabbattanii waa'ee Jawaariin oofuu dhiistanii Jawaariitti jaarsi gurguddaan warri I feel keessuma konnatti ulfaate baay'ee isin jaalladha isin kabajadduu ta'ee fi Jawaariin arrabsu OBN irra gaafa namoonni gurguddaan dhuftanii annu gaasiniif hin saalfadde. Hojii keessaniin hojjettanii maal gochuu waa'ee Jawaarii dhuftan okay bututaa qaamtuu maaloodha yoo jettan hin arrabsitu arrabsoodhaan. Yoo qaamtuudha bututaa dhattanii yaaddanii maal gochuu waa'ee isaa sooftan isin tojaboodha namoo isin argaa jira. Miidiyaa irratti isin argaa jirra. Waa'ee Finfinnee dhiquu miti hin jabinni keessan. Waa'ee Finfinnee dhiquu miti hin badhaadhinni. Finfinneen bareeddee diizaanii karaa itti sirreessan manni durumaa jira. Kan mallasii mitiiti kan mangee manni inni dura ijaare istaandardii Awurooppaatiin jira. Naannoo inni jiru argeera. Manni mangeen ijaare. Garuu qalamii isaatti sirreessitanii bifa tokko gootanii karaa garraachi bubbuttanii karaa kaastanii babbareechitaniitu. Kun immoo bareedinni biyyaa jechuun immoo biyya nageenya fida jechuu miti badhaadhina. Iroopiyaa kan caaltu Siiriyaa baasii beektu baasii sarraaf jala magaalaa Irooppii keessaa ni jiraadhu utuu isheen hin qabaatiin Siiriyaatu qabaate. Siiriyaatu qabaate. Yoo qabeenyaa jechuudha. Har'a maal fakkaateera Siiriyaan sababa nageenyaa? Siiriyaan maal fakkaateera? Qalamii dibdan Addis Ababa bareechitan ibsaan achi keessatti galee jiru eessatti hojjetamee dhufe. Biyya Itoophiyaa keessatti hoomee sana gaaffii koomite sun baxabbatu akka ijoollee keessa leexuuti. So sana mitiiti uummata badhaadhina harkaa namni eenyuyyuu furachuu hin danda'u. Hin furattu. Garuu uummanni bu'aa namni du'aa namni wal fixaa ani obboleessa koo sodaadha ani obboleessa koo Shawaa sodaata Shawaan Arsii sodaata Wallaggi Jimmaan sodaata jiraanna wal fixaa
kan saba biraa dhiisaa kan ganaa Ijiptiin nu loltu mini kan diina fagoo miti wal sodaata wal fixaa atis har'a fooqi keessa jiraatu makiina maaliidhaan makiina VIPdhaan mucaan kee mana barumsaa dhaqu atis guyyaa tokko irraa duutaa mucaan kee immoo kaffaluuf ta'a mucaati har'aan qaaquu sarraateenyaatti jijjiirtee mucaati dhaltee manatti bareedaa keessatti guddifatta wanta haalli sii mijateeru kuni gonna pay the price guyyaa tokko kaffaluuf deema forget about ummataa dhiisi abaa biyyaa dhiisi ilma kee kaffaluuf jira ilma kee abiddatti gangashamuuf jira ilma keetu abiddaan dhagaadhaan qocoqocamuuf jira har'a karaatitti keesseef ilma keetiif jecha ummataaf hin dhaabbatanii waan sitti kenname seeraan hojjedhu ariilee abiyyiin hin hojjetu jechaan jiru gaafa abiyyi qeequudhaaf selfishii wayinatti fakkaata malee namuuf jaallatu natti fakkaata malee nama hojjenne natti fakkaatu abiyyi amma sirratti boris irra deebi'a nama silxaana jaallatu ati silxaana isaatti dhumnaan obboleessa isaayyuu dhiisu silxaana isaa sana fayyadamee waa hojjechuu barbaada namumti akka isaatii sun namni silxaana barbaadee waa hojjechuu barbaadu namni kudhantuu jala jiraate biisuun hin jijjiiraman jiru garaa duwwaatu jala guute hattuu duwwaatu jala guute safra maleessaa ganda maleedhaan deemutu jala guute innimtiin hojjetattan gandaan fooqii meeqa jaarrataa jira hoteela meeqa jaarrataa jira gandaan innumti jala jira hojjetaa jira inni arginu kana keessaa yoon baatanii ummata kanaaf dhaabbattanii waa'ee abaa'oo dhiisaa waa'ee faannoo dhiisaa waa'ee jawaarii dhiisaa badhaadhinni tu ofitti deebitee caasaasee jaarrattee eessatti deemtee jawaarii faa jala fiiguu dhiiftee achi keessa teessee miindaa nyaataa informationii kennuu dhiiste asii jala teessee shaneedhaafis informationii kennuu dhiiste asii teessee faannoo jala deemuu baatte of taate nuti biyyatti nurkeeratteetu dhaabbatte nobody namni sinirkaa biyya furachuutti ka'ee hin jiru. Namni tokko sin ga'u hin jiru nu hojjettu garuu hattoota salsalaafi hattoota keessaa immoo hattoota hin dammaqne hattoota beekaa rafe waan amma wanti kun faa jijjiiramu faa isinitti hin fakkaatu miti. Wanta jijjiiramu isinitti hin fakkaatu miti amma akkis nama jirtan warri amma makiinaa gaarii keessa jirtan warri fooqii gaarii keessa jirtan warri alaafinneetiin isinitti kenname warri ajaabiin isinii kenname wanti kun waan akkasittiin hafu isinitti fakkaateera miti. Waan akkasumattiin tabarchaachaa ta'ee hafu isinitti fakkaateera miti. Kan bakki isaan jijjiirame kan lafi isaan sochoone kan bifi isaan jijjiirame tokkichummaa rabbisa jedhan sana qofaadha. Wanti hundaan hin dhufaa hin badaa galagala si fixaa lolaadhaan si haraa feekii laayifii keessan yoo namni har'a siyaasaan isinitti ka'e erzi kuikii dhufettanii tururururur nama sodaachisu waan biraa drama is over. Uummataan kana dhufee sana dhufee kana dhufee please yaa warra badhaadhina deeggartanii lubbuun hudduudhaan isin hin baatu itti maa badhaadhinni akka lubbuudhaan jiraatuuf hin jajinaa. Masfiineen Faayisaa eessa jira? Caamsun dhugaa isaa beektu maaf callise? Maaf badhaadhina kanatti callise? Maal tafaan isa qabe? Oromoo amanamii Amaariif maaloodhaa diqaalaadhaa jenneedha mucaa dhiira afaan dhugaa sa'u har'a garuu badhaadhinni afaan qabde. Dhugaa kana garuu argaa in arga mucaan sun maaf callise laata? Hattoota duwwaan nama jireenya see keessatti waan tokko biddeen guutti garaa guuttee jirti. Maaliif wayna hin jijjiiru beektuu isheen? Dhaloota koorraa ka'ee ijoollummaa kooti ka'ee sooroma hin argine takkaayyuu hin argine. Muna tamaarii 10 saantimii naa kennan an burtukaanii ija afur biteetan isa 10 saantimii girshii afuritti dhaqee ija tokko gurguree dura 10 saantimiidhaan bara keenya maangoo afurtu bitama yookiin kookee afur shafaafii afurtu bana. Fudhadhee dhaqee 40 saantimiitti jijjiirradha malee horii dhabeen beeku harki koo kun duwwaa ta'een beeku rakkadheen beeku nan xaaraa nan hojjedha nan jiraadha kanaaf namni kamuu na bituu hin danda'u. Hin bitaminaame. Mee seenaa hojjedha saba kanaaf jiraadhaati. Asisa biyya alaa dhufanii bichaa toon taane keessa taa'aati miti jedha. Gaafa hojii gadhiiftanii achi yookiin manni isin hirkaa fuudhamee yookiin lafi isinii kennamuu didee yookiin wanti tokko isinii milkaa'uu didee
ta'u bichaa otoo hin taane utoo keessa jirtanii haadhooftu dubbadha. Utuu haadhooftu haqa dubbadha. Har'a badhaadhinni Finfinnee bareechitu kun lafa footoo ka'u kana dhattee nu agarsiistu waraana meeqana jabsiisanii karaa darbanii dhaqanii keessa deemu. Free badhaadhina. Free badhaadhina. Isinuu free ta'uu qabdu. Tu isin free taatanii namni hunda free ta'a. Har'a lafa doogayii fira keessanii ofirraa buutanii nama keessa teessanii nama teessanii nyaatanii hin deemne biyya guddimna addunyaatti dhiyeessina maalitti dhiyeessina Jawaartu kana godhe uummata kaasa Jawaariin kaasa Jawaariin miti ani biiftuun gadaa uummata isin irratti naan kaasa. Tu caasaa qabaattaniin tuffattan Jawaarii qabattu. Jawaari miliyoona meeqan addunyaan beeku dippiloomaasii biyya alaa keessaa barnoota qabu. Dhugaa Rabbii sin caala. Ani Jawaariin deeggaru forever Rabbi biyyattiin kennini bilisummaa isaa Itoophiyaa bulchuun jedhu sanaan hawwuufi garuu mataa keessa miila tokkoon isin dhaabuu dandeettee qaba. Uummatiin ka'oo fi kufeeraa tundu'ee utuu ajjeese nama Rabbi ajjeese malee namni ajjeesu. Isin ganaa miila tokkoon isin dhaaba. Akkaataa xabaatoo hin taane inni mucaasacha Ispeenii kan isa goolii galchuusan. Goolii galchuu sirriitti itti beeka. Eessatti akkasinitti galuu danda'u. Sammuu Opiidiyoo sammuu eenyu nyaatee fixe. Qabachuutu isinirra ture. Uummata isinirratti kaasuu danda'a. Uummati isin sukkuumtanii gibiraan, rakkinaan, karaadhaan, margarra jetteettanii birrii kuma meeqa kaffalchiiftanii, maaninni mana feestaalii jettanii mana jaarrattanii feestaalii baattanii deemtan kana gootu jettanii seera waraqatarra jiru ofii keessaniitu ittiin bulin uummata akka itti buluuf horiima baasisuu warri isin jettan guyyaa tokkonuma isinirratti ka'a. Guyyaa tokkonuma isinitti ka'a. Kanaafuu waa'ee Jawaarii jalaadhaati caasaa keessan ammas yerootti isin harka jira. Ammas qabdu hiree dhiiga dhangalaasuu kana keessaa baatanii waan tokko irratti Jawaar ko diina meeqa horateen isiniif abaa'oo dhaqee isinitti taraarsadhee har'a abaa'oon Jawaariin maara hin maaru. Xalaat minuun hodhanii yoo fira ta'an malee waraana araarsee galchuudhaaf silkiidhaan maaliidhaan hojjetaa ture. Diina bitate. Jaraa wajjin diina gootan. Har'a isa qabachuullee dadhabdan. Badhaadhinni utuu jabina qabaatte, utuu caasaa qabaatte, addi bilisummaa Oromoo maroodhaan hoogganamu hamma irraa caakkaa keessa taa'ee innis dhimma see wallaggaan iyyuu dadhabdee ifatte walitti dhiisnaatii nuun asii hojii keenya hojjetanna gaafa dadhabanii ifataniidhaan ofirraa baasu jettaniitu tuffattu. Tuffiis nama tuffattan nan yaadadha nama baay'ee kabajuuf jaalladhu Leencoo Lataatu baranni biyya 1990 sintiidha yeroo inni biyya galee goota wallagga keessaa ijoollee mandii nami beekta yoo jiraattanii seenaa sana namni sirriitti beektanaan ijoollummaadhaa kaasee waa'ee Oromoo beeka. Ijoolleen mandii jechuun nama mataa gogaa namarraa deemanii bishaan keessa shintibeetii dhaqee achiin achi keessa sagaraallee algaallee inni jedhan sun seenaa biyya mandiiti. Har'allee baddee jirti sababa isaaniiti. Goota caaluu hin dabarsinu wayyaanee jedhanii didan ijoolleen mandii. Asii gadi ofitti hin dabarsinu. Maal jedha beektaa Leencoo Lataa? Tuffii Oromummaan diinitti dhiigattiin kun baay'ee rakkoo qabdi. Funcaan keenyatti funcoomnee harree dabarsina. Dhiisaa hidhee muka jalaa kaasise. Yoon sobdee naan jedhaa ijoolleen namni dhaloota mandii taatan. As keessa jirtan. Seenaa kana namni quba qabdan yoo Facebook irratti Oromummaan furannee namni quba qabdan jiraachuu danda'a. Funcaan keenyatti funcoomnee yuudda fixuu danda'a. Funcaan miniiti qawweedhaanuu dadhabanii abaa'oo ariite keeshaa jala firaashii jala afsiiste. Mootummaa ce'umsaa jettee Eeltiraa gidduu keessee xaafiidhaaf firaashii jalaaftee isaaniinuu biyyaa baaftee macarrashaa irratti saree isaan goote. Isa dhumaarratti sin ajjeesu hiriyummaan sirraa qabaa jettee isa zeen baaftee farra Oromoon jibbaa hafe jechuudha. Iddoo wajjin rakkoo guddaa keessa Leencoo wajjin turan Leencoo iddoon ajjeese yoon duune Oromoodhaaf ati gootamini maan duuneedhaaf Leencoon ammarraa jibbamaa hafe jechuudha. So kanaafi Oromoon Jawaariin hin tuffatina. Araarfadhaa ammallee yeroo qabdu. Araarfadhaa.
araarumatu nu baase. Araara seetuuf fi fideen ofitti galchee finyoon sansalatetti dheebor mana hidhaa buusee eessa bu'ee ajjeessisee akka godheedha. Mucaa dhala namatu sanyii dhalaa dhufa. Nami har'a ajjeefte malee boru zarii ajjeeftee hin fixxu. Deenneti ati ajjeessistu yookiin ati warri itti leenjisiistee ajjeeftu fira qaba. Dhugaan immoo hin dhokottu hin turti malee. Inni sun isa sanatti hima. Seenaa qaba. Hin dhokateenaaf ajjeesaadhaan fidanii manatti galchanii rakkisuudhaan booji'een akka booji'aa maatti nama uummata fidanii gara ofitti dabalanii rakkisuudhaan wanti tokko bu'aan qabu isa dhugaa isa haqaa warra caakkaas ta'e Jawaaris ta'e abbaan biyya Oromoo isa sobdanii hin nuftee min tuffatu. Opinion amma warroota amma Abtaamuu Lamuufaa warra Saaliyaa faa galee maal faa kana warra biyya alaatii galee akka isaan tuffatan beektu. Sazaan sobanii walii wajjin sirbanii ilaalina dhugaan jirru eessa dhannaadhaan yookiin jiraachuu danda'u etelootti linneedhe. Oromoo isin tokko jedheen jedhaatii qabaan waan hin gammatuun qaba malee jarootaa wajjin haasaa qabaadhee miti. Hin jaallatan utuu arganii hin ajjeesu. Especially mucaasa kan keenyaa kana mucaasa beegii kana. So yoo ajjeestanii walii galli keenya isiniin dhiibnu maleessa waliin jaallannu garuu rakkoo biraa irratti waliin dhiibnu. So kanaafi boonsa biyya abiyyi kingiidha maal gootare hattoota of jala tasallafsiise hattuu wajjin namni hattuu sagalee wajjin dhaabbatu innis kurnaffaa hattuudha. So kanaafi namni eewudha mucaa tokko baay'ee anumti kun illee haasaasaasillee naamusa siin qabu orderii hin qabu fuulduraaf dudduubi isaa siin galu mucaan sun maqaa isaa dhahee tuffachuun barbaadu mucaan sun mataansaa yoo badhaadhe natti kee rakkoo isinitti fida. Namni nama tokko qaba namni tokko hambiiftumti gadaa laalaa nama 10 hin qaban. Nama 10 akka kootii nama abidda fakkaatu 10 hin qaba. Namni 10 kun waan tokko isinirratti oofuu danda'a yoon waan oofate. So kanaaf ummata kana girgirrii kana walxammaduu fida. Jawaarin isin keessaa nama qaba. Abaawoon isin keessaa nama qaba. Badhaarin Abaawoo keessaa nama qaba. Maaseenii warra maaraa kan. Faannoon ama badhaadhina keessaa nama qabdi. Badhaadhina faannoo keessaa nama qabdi. Akka ittiin uummatuma finna guddinan ta'u wal ajjeesaa wal balleessaa wal dhabamsiisaa jiraachuu taaddoo ta'eefi araaramaati tokkummaadhaan jiraadha. Tokkummaadhaan jiraadha. Tokkummaadhaan. What about Taayee? Taayeen sabbonaadha nama cimaadha. Innis ego qaba xiiqi nama xiiqeffatu nama xiiqeffatu hin jaalladhu iddoo ta'eefi nama baay'ee cimaadha. Nama dhugaa dubbatu siyaasi haa hojjetamu malee soba dhugaa fakkeessuudha. Dhugaa immoo soba fakkeessuudha. Kan iddoo ta'eef bishaanni kun guutuudha jennaan Taayeen guutuudha akkasitti mini siyaasi kan hojjetamu achirratti waliin gallu sana yeroon ilaalu. Taayeen kana malee nama gaariidha. Dhugaa dubbata namoonni hin argan turanii arguddoo ta'eef dhugaa dubbata garuu xiiqiin hojiin ta'u namaan xiiqeffachuun lafa danda'ame itti himtaan sirreessitaa lafa hin danda'amne immoo bor jettee darbitaa addunyaa mata akkasii mucaan kee irra yoo waa balleessee bor immoo naasirratti abdiirraa godhatta wal balleessine eessa wal hin geenyu wal dhabamsiifna malee wal xinneessina malee inni biraa nam fixuufin jechaan abiyyiin kufuudhaaf irratti hin hojjetina. Azilaa barnoota baay'ee hin qabu iddoo ta'eefi mucaa tokkotu mana ijaara mucaa seexinnoo waggaa 2.8 mana ijaaree fixee xumurarra ga'ee manni inni isaa ammayyeessa yalaatu tilallee nan fidadheen ture irraanfadhe mucaan koo kun gaafa mana ijaareedhu misteekii tokko hojjeteetu duraa faca'a. Jedhee mataa qabatee aaree bakka lamuun hojjedhu maaminaan jedha seexinnoodhaa waggaa 2.7 baay'een aarti. Amma yoomin fixa kana jetti yaaddofti. Waggaa mana ga'u immoo dudduubatti deebinee kana diinee biyya kana ijaarree akka goona sadhan yaa nammallee hin furadhu. Nami bushuun jiru nettani abiyyi malee nami hin jiru nettani inni soba nami numa jira numa dhufa nami.
garuu dhaabni badhaadhinaa kun akkuma jiru kanatti kariirri isaatii fi kaayyoon isaa gaariidha. Hattoota akkamittiin wal qabannee kuffisnaa, akkamittiin biyya kana ceessisnaa, waan jijjiiramaa harka keenya galee ijoollee keenyaan dhufe. Abiyyi jechuu qofaa miti namni Oromoo biyya bulchu. Abiyyiin du'uu danda'a, dhukkubuu danda'a. You never know. Yookiin wal ajjeesuu danda'u isaan humtuu achi. You never know. Badhaadhinni garuu itti fufuu qaba. Badhaadhinni kaayyoon isaa abbaan barbaade bulchuu Oromoon dadhabee miidhamee fidee dhufe iddootiif. Isin warri bosona jirtanis dhaabbadhaa. Jawaar atis no jarri akkatti dhaabbatan hin qaban. Warri isin biyya ani isaaniin dhaabbadhaa jechuu hin danda'u. Maaliif anuma kana hojjedhee ka'ee kabajaan irraa fudhatan jedhee hammamnatti dhaga'ama. Waggaa meeqa baadhee dhufe. Isaan immoo lubbuu isaa kennanii itti rakkatanii hojjetaniiru. Gaafa namni kabajaa siif waan siif malu siif hin goone. Isin waan siif malu jechuun lafa namaa kennu, birrii namaa kennu, maal namaa kennu. Namni kabajaa isaan malu barbaada. Nama iddoo taaneef. Taankiyuu barbaada. Taankiyuun beeku Oromoon. Naa dadhabdeetta. Yeroo akkasii dadhabdeetta. Oromoon leencoodhaan jedhu dhageessanii beektu. Oromoo Daawud Ibsaatiin jedhu dhageessanii beektu. Jaarraa maaloo itti boostu. Jaarraa mana kiraay kaffaluu dadhabee rakkatee du'e miti erginni du'e footoon isaa birrii meeqasanii bite. Taankiyuu hin beektu Oromoon. Maaliif akka galatoomaan sun dhufe hin beeku. Taankiyuu hin beeku. Jawaariin dadhabeera hojjeteera. Halkanii guyyaa maal qawween tokkosne maleessa qeerroo kana kaasee miisejii eessarraa itti ergamu kana fuudhee fidee uummata dhageessisee miliyoona kana horatee maal godheera. Taankiyuu. Mana hidhaa miti. Wal tuffachuu mini. Yoonni yaadis ni gaafate. Isa fudhattan keessaa fudhadhaa san dhageenya immoo galatoom. Paampii barbaada namni bakka encouragement, support kana barbaada. Maala Abiyyiinis maal hojjete? Encouragementii keenyaan maqaan isaa ol ka'e maleessa. Dhagaa maalii nuuf falaxe? Waan addaa samaa irraa isa kam nuu buuse? Kanuma keenya walitti ta'e. Afaan beekaa hin haasa'aa dandeettii qaba. Kanuma hundi. Abaa'uudha warra Daawud Ibsaafaati. Saree, ajooftuu, bofaafaa jala, maaloo, leencoo hattuu, maaloo hattuu. That's it. We have to stop. Kana dhaabuu qabna wal galateeffachuu, appreciate wal gochuu. Warra naggaadee kaleessa birrii TikTok irratti nuun fidinaan. Dhalli namaa kabajaa isaan malu. Kabajaa isaan malu argachuu turreera. Taankii waliin jedha. So warra caakkaa keessa yeroonis amma maroo utuu tuffachuu baattanii gaaffiin ni gaafate naa deebisaa jedhe boorsaa isaa keessa kaa'ata waan isin gaafate qabaachuu danda'a. Ammachuu mini. Tu dhiira ta'uu baatee tu jabaa ta'uu baatee waggaa ja'a biyya tokko keessa wajjin jiraattu akkamittiin hin dhabamsiin. Silaa hin dhabamsiisaa. Oromoo yaaddee malee silaa bakka godhee Oromoo akkas ta'e malee jennan warri illuujin yookiin psychology haasa'u. Bakka jabaa ta'ee taa'e. We have to believe that. Accept gochuu qabna. Yeroo tokko dhugaan utuma hadhooftu dheebicha taatu qabachuun nurra jira. Utuu goota cimaa ta'uu baatee waggaan mana ga'u wal biran teessan. Waraanni keessi beeku asiifas ta'aa turan. Isaan kaambii asii taa'u innas ta'aa ture. Kun dhiirummaadha beeki. Damooza addaa eessarra dhufe samaayirra dhufe baankii makee keessaan itti galee siistamii mataa isaanii saaraan dhufee galee fi makiinaa makeetiin fe'amee wanti hundumteen dhufee galee kana qabatee biyya sana keessa jiraachuu waggaa jaasii wajjin wal qixa biyya keessa jiraachuun jabina kun irraa harcaanii walirraa badanii wal fixanii walii wal ajjeesanii ummati du'e survive godhee amma yoonaa jiraachuun jabina marooti. I know lafan jedhe kukkutachuu dandeessu kukkutattaniitu san jedhe walitti qabdanii dhiyeessitanii lafa yaada keessanii bichii fiddaniitu yeroo waa'ee Jawaarii haasa'uusi lafa barbaadan kuttuu yeroo lafa maroo haasa'u lafa barbaaddu lafa Abiyyi see kukkutattaniitu maraatuu na fakkeessa lafa lafitti kana gootu yeroo hundaa yaada koo guutuu isaa namaan dabarsitanii. Waan gaarii ku takka dubbattanii hin beektan takka waan gadhee dubbadhee hin beeku kuttanii lafa gaarii intalli kun beektuudha jabduudha sagalee taanaa fi ol kaasnattanii hin beektan
Jawaar si balde abiyyi waggaa 20 akkamittiin jettanii guutuu isaan dhiyeessitan uummataaf. So kanaafi bakka jabina isaa accept gootanii warri badhaadhinaa jechuudha. Badhaadhinni anammallee badhaadhinuma deeggaraa nama dhaaba kamiinuu hin fedhu yoo nan dhiisa maleessa yoo dhiise. Accept gootanii kabajaa maluuf godha araaramaa. Dhiirummaa isaa amanaa bakka. Sini wajji walqixa biyya ushaayira. Qabalee tokko taatu mana kutaa tokko taatu Itoophiyaa keessa jiraateera. Eertiraa yookiin Sudaanii mini kan isaan jiraataa daabboo nyaatanii. Waraana nama 10 leenjifatanii. So kanaaf accept godha. Jawaariin immoo ganaa inni immoo xoorinneetii miidiyaati iddoo ta'eef kana caalaa isinitti bana iddoo ta'eef afarra qaraaqa kaabinee keessan gabbaastanii narrabsiisinaati. What solution jedhaati mari'adhaati gabaabsa eenyuun kee maqaanii maqaa isin waa miidiyaa irratti garuu isin argaan jira abaluuni Jawaaritti hattu anamma dhugaan isiniin jedha wallahi laazim Jawaariin hin deeggaru rabbitti kakadde rabbi ijoollee koo nan guddifachiisin Jawaariin hin deeggaru garuu nama Jawaariin arrabsu gadi fuutee xinneessiti haasoftu just mindless sammuu qabdu maaseen namni kun hin jedha baqa kaleessa naman goota koo jedhaa ture arra hudduu kee gaafan jedhu baay'ee rakkisaadha haasaan nama danqa so mucaan kun kaleessa isa jaarraa fagoo miti amma 2018tti ukkerraa kaasaa ture jijjiirama fidee ture jijjiirama fidee kana kabajaa isaatiif galata isaa wallaallee dagannee seenaa kaleessa itti fayyadamnee ture just baqa percentage isa jira miti isaan kakaafi waan akkasii qabdee mana qaba dogongora akkasii qaba jedha malee kaabineeni lafumti iseen machooftee hoteela keessatti utuma sirbituu mataa wal faffalaxxee manni ku bitamee fi mataa hidhattee politikaatti gadi baatee Jawaari yoo rabsite accept gootu no way in accepting godhan ani furadhu ani ta'uun qabu malee maaliif arrabsa sababa lafisii kenname lafa mannisii kenname hiree kaleessa argattu yoo barbaadde gaafa sitti ta'u baate gadi baate warrattiin arra Jawaariin arrabsitu qabadhaa guyyaa kan bor abiyyi warri arra abiyyi deeggarrattee Jawaariin arrabsaa jirtu bor abiyyi gala gaggashuudhaaf mataan buutatu warruma kaleessa gaach geetaa jedhanii jala fiiganii boorsaa isaa baatanii jala fiigaa turan tarra arrabsaa jirachuu daddoo ta'eef boris shakkii tokkoon qabu akka isaan abiyyitti galagalan. Kanaafiyyuu amma abiyyiin deeggarsa ushukookoo nama arrabsuu jala fiiguun barbaadu is a leader biyya bushaara biyya tarkeera biyyi kun akkamittiin solution argatte Tigraayin akkamittiin nagaa argatee inni bade inni dheengadda nu gidduutti ta'e uummanni isaa ka'ee jijjiirama irratti gara dhibee biraatti utuu hin deemin guddina isaa eegala. Faannoon akkamittiin biyya isaa keessatti deebi'ee ilmaan isaa tuun dhumin ilmaan isaa biyyi sun tu daaraan ta'e rakkoon utuu babal'ataan deemin akkamittiin tokkummaan deebi'a isa dhugaa hattoota ta'uu hin taane hattoonni yoo namni wal ajjeeseef noo waliin saamee yoo namni waa balleesse waa argatti gidduudha iddoo ta'eef biyya bade keessaa waa argatti iddoo ta'eef nageenya uumuun barbaadan takka hattoota sana keessaa baatanii akkuma sila jalqaba irratti dhe caasaa gaarii caasaa jechuun dirqama nama 5 miliyoonii 5 meeqan nu deeggaraa dhaabni badhaadhinaa kana qabatte isa galmee irraa qabdan sana dhiisaa mee Arsii irraa nama 10 qabaadha nama jaba Wallagga irraa nama 5 qabaadha nama jaba nama in silent gadi qabee hojii isin hojjechuu danda'u yaada isiniif qabaachuu danda'u utuu abiyyi jedhee suuraa kee laxafatiin utuu mormatti hin baatiin utuu kirriin fannifatiin utuu gata koo abiyyi koo utuu hin jedhin hojjechuu danda'u dhaaba kanaaf nama 5 Wallagga irraa baatee lixatee eessa ta'e Wallaggi guddaa nama 5 jabaa qabaadhu Booranaa nama 5 qabaadhu Jimma biyya keessatti dhalatte kana keessa nama 10 qabaadhu Dubai na qabda Shawaa keessa nama 20 qabaadhu Shawaan guddaadha iddoo ta'e namni isin maal barbaaddu beektu
Muummichi kabajama muummicha ministeera kabajama muummichi ushuma makeessan seetanii kabajama muummicha ministeera keenya akka godhan kabajama muummicha ministeera keenya akka godhan warra jedhu qofaa odhattan haasa'ee bula silently nama hojjechuu danda'u abiyyi sin jenne abaa'oo sin jenne maali sin jenne riphee ta'ee waan dhugaa haqa biyya keessa ta'u isa gibiroora sassaabu si maal akka inni sassaabu eenyu irratti eenyu akka maal godhu eessatti maal akka badaa jiru wallaga keessaa gibirra mamtu fuudhamaa jira Benishanguul keessaa maaltu ba'aa jira eessarraa maaltu ta'aa jira Booranaa maaltu ta'aa jira isa jedhee hojjechuu danda'u kana qabaatteenaan warri damoozaan deemtu akkame nama remote controliidhaan taa'ee taqoxaaxaru akka ittiin achi teessee taqoxaaxaru siinan jedhaa biyyi muummichi ministeera keenya kabajamoo isin goota paarlamaa irra teessanii yoo harki koo sirriitti kaameeraan illee amma kaameerichi dhufutti hirreen stress na ta'e kaameeraan na argeera moo nan argine karaa kaameeraatti harka kan rukutaa jira abiyyiin egeriyoo na arginatti kaa kun biyyan bushu garaan bulaa jedhama gaafa isaan baajeta kun miliyoona 40 dhanii hojjetanii miliyoona 4 fixanii wanta mataa miila hin qabne dhiyeessanii godina akkasitti kan raawwatame ergi badhaadhinni keenya dhufe akkas ta'e jettee dhiyeessitu otoo hin taane miliyoona 40 ba'ee miliyoona 4 qofaadhaan xumurame kan muki keessa hin jirre kan wanti jala ta'an hin jirre kan wanti dhaabbate hin jirre jedhee kan gabaasuu danda'e seef mootummaa kana gochuu danda'u ummachuu qabdu caasaa jechuun isaadha. Muummicha ministeera keenya obbo Shimallis goota keenya abbaa cabsaa warra akka jedhu hundi warra isin cabsuu barbaadudha warra carraa argate hundatti qilee isin buusuudhaaf deemudha. Warri isinii wajjin sirbuundi warri isinitti naannofte teessuu hundi kanaafu we have to save badhaadhina save gochuu fi anoo gaafa nasirra taa'ee haasa'u suuraan qabu mootummaa wajjinii isa beekamaa wajjinii isa kanaa wajjinii Faayisaal Lalisaa qofaan suuraa isaa maxxansi nama baay'een qaba yoon sobe na beeku garuu ani gaaffiin koo ofiis isaaniillee onnaqe maalin jedhe beektota isinii wajjin dhaabbatanii alaaf keessan isin gargaaran ofitti deebisaa qabadha hafanii jiru maqaan isaanii baloo jedhamu jaroota qabadhaan jedhe malee lafa naa kennaa lafan buluun nabee birrii hoteelaa naa kaffalaa akkas naa godhaa rakkadhee isiniin hin jedhe gaaffiin koo kana ture sababiin isaa namooti kun bor akka isaan isinitti galagalan hin beeka anuman siyaasa keessa waanuma haasa'u kana keessaan dhaabbadha malee isinitti galangalu sababiin isaa ijoollee Oromoo dhumte sanatu sammuu koo keessa jira dhiiga sanaan dhuftanii as teessan iddoo ta'eef isinumti taa'uu keessan naa wayya dhiigi sun dhangala'ee bakkeetta furra isinumti teessanii guyyaa rabbi isin ka'ee moo qulficha isin hirkaa fudhadha malee isin irratti galagalee hin hojjedhu garuu isin qeequudhaaf isin qaxaqqatuudhaaf qophaa'aadha peejii kanarratti ani badhaadhinumaan qeeqan adda bilisummaa Oromoo shanee jedhamutti isin bu'u Jawaarii isin deeggaruu hin qeequsi garuu akka isaan isin jarjarsan sana muhawwii kooti natti tola kunoo bu'aa wallaaltuun arseettee muka qaamatti walitti dhiibdu obboleessase borii isatti dhiibusi isatti dhiibamus mootummaan kun hin beeku kan na aarsutu abiyyi deeggaruuf jecha garee Jawaarii deeggaruutti muka dhiibde inni itti dhiibde sun boodduubaan tokko dhufee ositti dhiibe abiyyiin illee quba sin qabu atillee Jawaariin quba sin qabu atillee addi bilisummaa Oromoo quba sin qabu atillee inni sun quba sin qabu eenyu dhabde obboleessa kee dhabde obboleessa kee sababa Jawaarii nama abiyyi deeggaruun miidhina sababiin isaa warra durmaa abiyyi deeggartan jedhanii obbo Sanyiin faan addatti naqanii facaasaa turani dhiira meeqa ijoollee meeqa ati deeggaraa mootummaa kanaati jedhanii qola deemtuun meeqa dhangalaate
Ubbusanyiin faan sheebelaa'ee waalalaa'ee waxxaataa babaa'ee dhanii sirbanii harka dhungataniitu Abiyyi faa wajjin araaraman. Ati Abiyyi deeggartu garuu duutee bakkeetti hafte. Warri maa deeggartadhanii si facaasan immoo barcuma argatanii taana siyaasaan kanaa ittanii waliin ajjeesina obbolaako. Walillee miidhina. Walillee miidhina. Dhugaa Rabbi. Ani waan inni jireenya koo keessatti yeroo hundaa boqoo koo qabadhee deemu waggaa 13 miidiyaa kanarratti namni na beekuu dhabuu danda'a warri nan beekne nan beektanii waggaa 13 keessatti Amaarra badduu Tigree badduu Sadaamaa badduu Oromoo akkamittiin jabaanna akkamittiin maalirra geenya dheenaa isaa malee guyyaa tokko namarratti xiyyeeffadhee beeku. Garuu afaan biraa doonaa soof yaachii gaallaa jedhanii na arrabsuu danda'u na arrabsaas turaniiru. Sababa waan hin jedhuun nageenyeef. So kanaaf isiniin jedha badhaadhina dammaqii walgahii teessu maal dhageessan Jawaariin akkamittiin matsaafa isaa gumna matsaafa isaa akkamittiin gubsiisnee akka inni jibbame irratti hojjenna yoo jettanii namichi akkaataatti gubdan birriitti laattan karaa itti gootan hojiin akkasii jira jedhee borkaan keessan gubuudhaaf barnoota addaa tokko bantanii fi ofii keessaniif of haaduutti qalamtan ittiin of qopheessitan. Namni nama balleesse dhee gaafa nama barsiisu namni nama akka godhe gaafa nama wanti ni jedhu muuxannoo fiilmii argitu gar tokkooni akkaataan barsiisa gar tokkoon immoo akka dhaqanii qaban barsiisa. So yeroo waan badaa hojjettanii namni raayis muuxannoo fudhatee isinitti galagaluuf deema jechuudha. So kanaafiyyuu ofii keessaniif jecha matsaafa gubi matsaafa Jawaarii jalqaba akkuma sila jalqabe warri booddee galta yoo raate kan ol kaasee gabaasaa samaayitti rukuchiise Abiyyi Ahmad Aliiti. Caatii qaamee isa qaame gaayadhu ummata meeqa mileena meeqa ofirratti galagalchii tattam caatii maa nami qaamu maraataadhaan nuun isaa wajjin dhaabbataa irra nama jedhu faayoo naan hin beeku malee isa nama baay'ee akkasitti haaruu dhiibbaa dhibba beeka. Ummanni caatii nyaate biddeen malee caatiitu biddeen illee hin barbaanne caatii qaama immoo hojii sakkamii hojjetu jiraddooteef si jala jiraddooteef nama meeqa akka sammuu rukutte. Yeroo jechoota tokko jechuu barbaadanii Angilii jechi sun ittiin deemee nama rukutuu danda'u. Yoo nama rukutuuf jedhe malee nama aasaan nan eeggadha namatu nan eeggatu malee nama nan eeggadha jechoocha hin jiru. So kanaafiyyuu dhiifama ani nama galchuullee hin barbaanne who is this meerinatti mul'ata. So kanaafi wanti ani isinii dhaamuu barbaadu badhaadhina tokko caasaa ijaarradha. Hin darbine himmayyuu yeroo dheeraa qabdu. Caasaa dirqama Oromoo warri abaa'oo keessaas caasaan dirqama Jawaaratillee isa dur miidiyaa irratti qofaa biiftuun akka durii gabbaatee si lallabdu yookiin kaabuttaan akka durii si lallabu namni biraa akka si lallabu caasaa malee nama ammaan booddee sanatti xaneera namni namaaf haasa'u hin jiru. Caasaa ijaarradha. Caasaa sana keessatti nama hojjetu, nama haasa'u, nama dhageettii qabu, nama haqaaf uummataaf hojjetu namni kun nu barbaachisaadhaatii kaawwadha. Hattuu fi gantuu fi ayyaana laallattee jala qabdee muummee ministeera keenya adda daanachuun akkas godhanii gootittiin keenya anuutu natti kennanii sanatu carraa sana naa bananii godhan waan sana nan godha. Atuutu sitti kennanii carraa sanan goota. Gootummaa otoo hin taane kun bakka hireedha jechuudha. Mileena meeqa qabna uummata dhugaan isiniin jira adda daanachi caalaa hojjechuu nan danda'a. Utuu hireen sun na qaqqabe atis tuureen sun si qaqqabeen hojjetta nama faarsaan oolina hojii faarsaa hojii faarsaa hin hojjenne jirre jechaa hin jiru. Egaa yeroo hundaa adda daanachi gaafatiin faarsine maa callume deenanii afaan keessa si eegu ama ijoollee callisteertu yoona qeeqama maaliif ilaalcha maalii qaba adeemsa maalii qaba. Expired teera wanta akkasii ilaalchi kee hariiroon kee kan biraa teettanii uummata jala deemtanii maaliif yaada kaa gabbaatanii hin dubbanne maaliif hin barreessine ijoollee dargaggoota hojiitti deebite kara keessaniin carraa argattee biizinesii si eegalte maaliif feesbuukii guddaa qabdu gadi ba'aa dubbadhaa faayoona jechaa jirtu gadi ba'aa dubbadhaa maaliif nurratti dhiistanii yaada maaliif hin laanne maaliifitu akkasin goone jechaafaa jirtu yoona akkas jechaa jirtu.
warra ijoollee hojjettee ol deebitee nama taatee guguddattee biizinesii isee akkasina irra siyaasa keessan dhuftee isinii laattee waan tokko yaada akkasii laattuu fi maal ijoollee walitti qabdanii naggaadota yoo maaliif yaadan kennitan jettanii fagata. Isa nagadatu dhiisaa fi bakka inni biizinesii fidee nama 40 hojiidhaaf yoo qaxare daasisa qabso. Warra damoozii kaffalamuu fi miidiyaatti dhiyeeffadha. Naggaadeen fidinaa, dooktoran fidinaa. Sababuma hiree keessaniin inni waamatti faali qeessitanii waa kennitanii fi carraa argatee fi kottu gadi bahee haasee hin jedhinaan. Namni naasofne taanaan ilaalcha biraa qaba. Namni isin hin deeggara namni gahee ajawaab ati hattuudha sin beennu jechaa turte. Yaa tokkommoo maal jechaa turanii? Namoonni tokko Jawaarii waggaa 2-3 eessa ture amma gadi bahee. ሳይቀመጡ እግር ዘረጉ አለ አማራ ሲተርት ዱረ ሂዲ ሙጤስማ ዱረ ሲሱ ሙጫን ኩን ነቀብየ ፓስፖርት ይሳገልሽ አክን ያደታው ዲደ ይሰን ያደታው ዲደ ቱፈተኒ እኒ ሞረከቴ አልከኒ ጉያ ሄደ ኦፍ ከኔ ኡመተ ፉንድረት ኮምፒውተር ሳገነ ኮምፒውተር ከኔ ኮቱ ኑ ከኒ ከናታይ ጀዳኒ ዛዋን እንታኔ ጎዳይ ቆዳ ጨባ ጎዳኒ በቃ ሲዱሜ ታይ ኛዱ ጀዳቹ በርባደኒ ነጋዴ ጫቴ ታይ ኛዱ ጀቹ በርባደኒ ሲያሰ ከሰ ገልቹ ዲዳኒ ቱፈተኒ ለፈተም ቢሰኒ ሰቦዴሞ ሰበበ ጠመመኒ ቱ መነ ሂዳ ገልቸኒ mana hidhaa keessa waggaa 2 seellaan illee nanawwa nan barbaada seeni dhamuun saallee natti tole bishaatee kan ni ba'uddoon beekuuf hawwii koo tureen mana hidhaa keessa galchani mana hidhaa keessa ammoo yeroo inni ba'utti immoo haala kamiin hin ba'a dubartii ariyaa maalidha islaamoota yantiniidha sangoo meeree mucaanoo ganaa waggaa 30 amma 50tti namni baay'ee hotti ta'a waan barbaade yoo godhe kan keessan faashinii waama sanaadha sun maaliif uumame sun jireenya iddooteef waan barbaade abiyyiinis albaasuu danda'a carraa qabaatee misxiraanii godhe ta'a maleessa Jawaarii qofaamini kaaminiin hunduu daandeessatti albaasaa walti sun kaameeraa wal jala kaanii dubartii walitti erganii waraaban maal taa'ee waraabbatte ergi jaallatte maal gootu mu kaameeraatti sacha kasala fakkaatu awwaara keessatti guddate kanasa kan faranjii bakkee keessa waraabbattanii wal waraabdanii kanaan immoo gudii wal gootanii wal takaaluudhaaf makaraa wal nyaachistan. Abaluu godhe abaluu wajjin jiraate dubartii akka godhe xaaneen keessan baqqaasanuma hay Oromoo kana mataa nu hidhanii miila nu hidhanii nu doofessanii warris nutti himanii yeroo nuun guddannee waggaa 20 goo'eessaan akka dhalanne hin beennu maaliin akka dhalanne hin beennu eessarra akka dhufne hin beennu kana goonee sana gooneedhe TVnis nutti himu callisanii manu daanii gaafachi lafa waannaa sana geenyu maraanna sababiin keenya rakkinni keenya sanaan beektu miniya rakkinni Oromoo sana tujollummaadha kaasanii yeroo sireen xixxeeru nageenyu yeroo maatiin keenya waan san hojjetan quban qabnu wanta kun beennuuf sanqama guutuu guddulloomne gaafa dhanne argina haphenne irratti lafa dhomnatu muuxannoon qabaatiin gaafa argannu immoo isa kanas kan egaa inni birqii iddoo teeffisa wallaala immoo kaameeraan immoo dhufe mini kaameeraa walirra dhaaba bu abbaa ko simple siyaasa miti sun barnootas barbaadu kana baalagee ta'ettanii waan namarraa sitanii qaba abbaan tokko dambisaatii baay'ee qaba biddeen baay'ee nyaachuu barbaada inni tokko immoo xiqqoo nyaachuu barbaada inni tokko appitaayitii qaba inni tokko appitaayitii hin qabu inni tokko immoo ciriima fedhiiyyuu hin qabu namni adda addaa nyaatu abbaan waan barbaade nyaatu sun nuun galchu nu rakkoon keenya rakkoon Oromoo waan sana min abbaan akka barbaade talee warri shan bosona keessa kun dhaadhaa godhaniitu gammachiisii kooliin jedhuun akka siistemii sabri maal ta'a namni hundi fedhii qaba akka barbaade ta'u sun qabsoomni waa'ee siyaasaas miti kun so kanaafi Jawaariin sana haala kana mijeeffatee saayqammatu igir zaraggu akkuma isiniin jedhee hin ba'e Keeniyaatti dhaqee haadha manaan immoo dirqama siyaasaa fi haadha manaa siisan irraa adda ba'ee haadha manaa fuudhee sabooddee haala kamiiniin immoo siyaasa kootti deebi'ee of qopheessee dhufa. Calluma dheetuun Itoophiyaa keessa taa'ee du'ee keessanii hojjetaa yeroo eessa ture ergi du'e namni du'uu qaba. Akka ittiin duune of baasee ka'eetu namaaf yaada. Jalqabumti rakkoon qabsoon keenya galma ga'uu dadhabe utuu of hin baasinitu nama baasuudhaaf irratti hojjenna iddoo ta'eefitu galma nuu ga'uu dadhabe qabsoon keenya. Kana jechuudha warri komattanii eessa ture waggaa 2 riphee ture eessa dhaqe. Indee loltuu meeshaa qabatee akka gootichaa mucaa biyya kootii sana wallaggicha beektu gandatti galteedha wallaggicha beektu ni maroo sana dhugaa rabbitu man arge ani dhugaa badhaadhinatti hin buune iddoo ta'eefi
deenneen ko dhiigi ko qulqulluudhaan nama tokkotti hin buune iddoo ta'e marucha meestii dhugaa rabbii natti darbadhaase. Haa ta'u al tokko qoosaa yotti maqaan ol ga'iin isin tolti iddoo ta'e fi kanaan hin jettanii muummittii keenya ministeeraa gootittii keenya addee biiftuu naan hin jettanii muummittii keenya. Na harka naan rukuttanii. So Jawaar kan ballisnee yaannu. Garaa sammuun waaqi waan nu kenneef maashina nuun hin beekne maashina nami biraa hin qabne kan rabbi nuu kenneef sammuu kana itti fayyadamuudhaaf nuu kenne. Jawaarii deeggartanii deeggartuu baay'ee dhugaanni qabu saasaa badiinni balleesse saasaa. Abiyyiis dhugaanni qabu walitti lallaaxanii garee qabatanii biyyee nyaanne yeroo Jawaarii duukaa harka rukuttaa turtanis Jawaar kufe wanti isin fiddaniif hin jirre gaafa ni dhaadaqe wanti isin buuftaniif hin jiru. So yeroo Jawaariin hojjetu ila kana irratti hojjetteetta. Anamma nama akkasiiti siyaasi ko amma nama tokko hin ta'u Jawaariyoonni awwaara kaase yeroo awwaara kaasu awwaara kaaftee eeggadhu mucucaatta. Yeroo inni immoo sirriitti hojjetu dhukkeetti kaasi. Tipu kaasi laakkeetti macancala geegalchadhu achitti irra goolii sii galuu danda'an jedha. Yeroo maroon achi hin tireedhu namuma najjeesinaa bichaa. Seebi bicha namni hambaan qabu nama kan rabbi tokkicha haadhi tokko nama ergin haadha ilmoo ta'ee duruu nama duun jedhu yoonni qofee asiina dhukkuba yoonni fe'ame akka haadhumti hunda akka ittiin guddifattee ilmoon seeroonni sareetee bakkeetti dhukkubu namni hundi hin barbaadu iddoo ta'ee fi warra wattaaddara ta'e walitti dhukaasu waan goonuu qabnu nama najjeesina. Nami qaaliidha kennaa badhaasa rabbii lafa kanarratti sababa qaba waan uumeef waliin ajjeesina. Siyaasa garuu walitti dhukaasna. Anamma maaliidha beektu haaduu garlachuudhaan qaradheen jira. Asii waa biyyiin rukute. Xaa godheen galaadha. Asiin Jawaarii rukute. Xaa intini bichaatti hin tokkosu. Marootti hin tokkosu. Maroon jabaadha. Araarfattanii deebisuu hin dandeessu. Qubeedha moo maanni kun? So kanaafi share gochaan jirtan namni dhufaan jiru ba'aa jira nan ture fakkaata sinirra rafee nan uffitanii tuddooteef nan ba'aa yoo namni hin jiraanne harka akkas naan gootan ta'e maal paarlamaa irra teessanii muummicha keenya badhaadhina naaf kaabuttaa dhabde nama warra agabuu tu waan tokko argatin isaan deeggar nu qabachuu wallaaltee kaffaltii tokko malee nu gatte. Nullee maal gatti numatu yeroodhaan baratee jalaa galagale. So kanaafi yaa lammii koo Oromoo koo harka rukuttaan ta'an itti muddaa gara argitanii garee tokkos qabattanii garee tokko hin salphina nuu ta'a. Jawaaratis jarri haala karaa intini waan kuffisu bichaatoon taane akkam hojjetaa jirtu kana irratti hojjedhu. Jara kuffisuuf hin hojjetin. Namni kamuu jara kuffisuuf hin hojjetin. Jara sirreessuudhaaf. Gaangoo didduu saafiyaa mataatti fannisanii gadhiisuu jedhan. Saafiyaa mataarratti fannisiitii gadhiisi. Gaafa safiigan kokor gaafa jedhu wal furataa jechuudha. Tikaasii uummata. Madaa isaanii tuttuqe. Anuu waan baay'ee hin qaba. Amma nariifadhu malee. So kananis ni hin jedhaa. Fixeera kan koo namni yaada qabaattan bashannana qophii bashannana biiftuu yeroo hundaa dubartii waggaa 50 taate 55 taate bakka hundaan fakkaatiin haadhoo koo ani bakka hundaan fakkaadhu nama tokko deeggaruutu nun baasu qaba namni kamuu yoo dogongoree dogongoro saa ani maaliif inni wanti naa kaffalame miinda miseensa ta'ee hin jiru eenyuudhaaf oddoo ta'ee fi yoonni kufee kufaatiin isaa Oromoo irratti kufa. Abiyyiinis yoo kufee abiyyiinis Oromoo irratti kufa. Jawaariinis yoo kufee bakkee alaa keessaa ala kaayyoon abiyyii guddaa qabsoo biyya alaa dhabamsiisuudha. Qabsoo biyya keessaa biyya alaa Oromoo walii galee deebisee ijaarrachuu qaba qabsoo biyya alaa. Kan ijaarrattaniif immoo abiyyii kuffisuuf otoo hin taane abiyyiitti raasnee akkasittiin gaachana sintaanaa fi yoonni dubbii barbaades ittiin isa raaftu qabsoo biyya alaa deebisuu qabdu.
qabsoon biyya alaa. I know warri kaan lafa fudhatanii mana fudhatanii karaa ittiin deebitanii biyya dhaqxanii jiru iddoo ta'ee fi hin sodaattu isin hojii hojjedhaa rakkoon qabu warri birra hojiin hojjenna jiraatu. Qabsoon biyya alaa deebi'ee akka isaa duriitti durammoo OMN qaba miti amma immoo waan biraa tokko uumtanii ittiin ijaartanii Abiyyi kuffisuuf otoo hin taane Abiyyi ittiin utubuudhaaf illee yoonni immoo anjabaan isaa nutti hammaate immoo likkinnaas gabbaalleen jettanii ittiin sirreessinee biyya keenya gara biyya nagaa biyya misoomaa biyya mana fuula qalamii dibattee akka dubartoota bara seenaa fuula meekaappii dibattee gajjallaan intirii ta'u sana otoo hin taane biyya nagaa Shimallis Abdiisaa ofirra bu'ee harree isaa fe'atee shawwaasaa keessa naanna'u. Aadde Daanechiin arsiiseetiin baatee tu ajaabii tokko hin qabaatiin akka barbaadde kun amma mootummaan biyya kana namni lama duukaan jiru dhufee addana ga'ee katamaa keessa nama faa daawwatee lafa namni nagadaa maal faa laalee deebi'a. Biyya akkasii oomishachuu barbaanna mana hin barbaannu birrii hin barbaannu nageenya biyya nagaan jirutti namni dhufa. Kanaaf iyyuu biyya nagaa uumuuf immoo tokkummaan biyya alaa deebi'ee jabaachuu qaba. Namballeesse nambaa yoon balleessitee tannatti ma nagaatti naa bulaa yoon dogongare na of kalcha happy new year again nagaatti naa jiraadha. Egaa kukkutaa naannessaati asitti Abiyyi deeggiraa jedha asitti Abiyyiin hin balleessee jedha asitti Jawaariin akkas jedha asitti akkas jedha kukkuttu ani viidiyoo kana sa'aatii dheeraa naasee iddoo ta'eef warri naggaadota warri Abiyyi deeggaruu barbaadu viidiyoo durii expired kan waggaa meeqatee baasee fidee dhufeetu akka jettee turte gootittii ko injattaa kaleessa jettee har'a ta'uu dinnaan har'a galagalta siyaasi akka gommaa akka taaksii galagalaadha maleessa achuma raftee yaxintuu yaxuwaatu warra faannooyyuu baay'ee lubbuu dhabamsiise nyaa inni siyaasi galagala. Kaleessa akka jedhe kaleessi dhufee gara har'aatti darbee hin beeku. Guyyaa isaa wajjin deemna 2024 kalee waggaan darbee dhume amma har'a bara 2025 keessa irra kaleessa 2024 keessa ture. Addunyaa kanarra silas kaleessaaf har'atu jira. Nalee borinneedhaan kun jannata minaal baataadhaan beektu borin jiru addunyaa kanarra. Abdii yookiin hophiseedhaan sanaadhaan boru. Bor namni argitan jirtu bor inni jedhan hin jiru beekaa. Bor akka jedhan hin jirre beektu namni bor argitanii beektanii ija keessanii mee harka baasaa namni ergi dhalattanii bor dhaxxanii irra jettanii miilla keessaniin qabdanii itti harka keessaniin daasistanii fakkeenyaaf amma har'a harka kootiin qabee itti haasa'ee itti nyaadhee itti uffadhee itti qilleensarra deemee bishaan bira deemee naanna'ee ijoollee wajjin bashannanee nuuf yaaru. Mee warri bor keessa akka ittiin jiraattan naayima harka baasaa jedha. Namni ergi dhalatanii bor argitanii jirtan beektu. Bor yaada malee bor ijaan arginee hin beeku. Bor wanti jedhu hin jiru. Har'a nagaa nu barbaachisaa. Har'a jiraachuu nu barbaachisaa. Har'a wal jajjabeessuu nu barbaachisaa. Bor wanti jedhu addunyaa keessa hin jiru. Maybe abjuu kooti ta'ee hin beeku ana ilaalcha kiyya bor wanti jedhu hin jiru. Jira warri jirattan naayimaa warri beektan saayintistoota wallaalaa akka kootee otoo hin taane. Bor namni argitan jirtu bor wanti jedhamu hin jiru. Halkan gaarii naa godhadha nagaatti naa bulaa yeroo gaarii qabaadha please hin kukkutinaa dhaggeeffadha waan nuffinaa silaa tiiktookii da'ee sekeendii 15 bartanii saayitii 15 eessaa dhaggeeffattuu miti tokkummaan humnaa Abiyyi jabaadhu caasaa jaarradhu Jawaar jibbiinsa irratti ni jaajjini Abiyyiin akka jabaatuuf lafa badii isaatii ittimi sarooti Abiyyi jalaa iyyitan immoo afaan keessan qabadhaati
isa kan ni kufuuf irratti hojjetinaati isa jabeessuuf inni akka jijjiiramu irratti hojjedha. Arrabsoodhaan takka biyyi jijjiiramee hin beeku. Jawaariin arrabsuuf wanti isin fiddan hin jiru. Lafa inni dogongorre isa biyyiin hin argine isin targaa isa sirreessa.